Ayyee kabajamoota dhaggeeffata keenya akkam jirtu kuni sagantaa siyaasaaf dinagdee karaa chaanaalii Booranaa fi Bareentuu qophaa'ee gara keessatti darbudha. Egaa amma har'asii sagantaa mata duree yakka sarbiinsa mirga namummaa fi duguuggaa sanyii uummata keenya giddu galeessaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee marii maatii miidiyaa chaanaalii Booranaa Bareentuu kan ta'e Jaalle Caalaa Haayiluu akkasumas qabsaa fi qeerroo ganamaa qeerroo cimaa kan ta'e miidiyaa kana keellee utubuu keessatti qooda guddaa nama qabadheen dhiyaatee jira. Egaa maali uummanni keenya akkamitti yakka akkasii yeroo raawwatamaa jiru akkamittiin taa'amee ilaalama kan jedhudha. Irratti marii gochuudhaaf deemnedha. Egaa Jaalle Caalaa baga nagaatiin gara miidiyaa waloo keenyaatti ati dhuftee yakka saba keenya irratti sanyii duguuggaa raawwatamaa jiru kana waliin hin mari'annee uummata keenya hubachiisuu irratti akka tattaafannu argamu keetiif fi hedduu galatoominsiin jedha ganama. Ulfaadhaa Jaalayyaana. Egaa akkuma beekamu yeroon isaa yeroo dheeraa ta'eera. Akkuma calma jennee qaama ta'aa jira saba Oromootii fi naannoo kanatti diina lamatu saba kanarratti roorrisaa jira. Diinni karaa tokko dangaa diina innikkaatiin marfamee jirudha. Dangaadha. Karaa biraa immoo diina saba Oromoo dhabamsiisee diina keessoo kanii qaanii ittiin dhagaamne kan seenaarraa hin baranne kanii uummata kana cunqursee ofiisaa garaasaa guuttatee lubbuu isaa dabarsuu barbaadu sakkasii kanatu saba kanarratti duulee uummata keenya fixaa jira. Kana kan jennuuf lafaa kaanee miti. Kaleessa shamarree tokko ati hidhata waraana bilisummaa Oromootiin qabda jechuutiin qabanii dubartii shamarree mana hidhaa keessatti hiraarsaa turanii achi keessaa baasanii akka hin taanetti naannoo morma ishee kana qalanii karaa irratti gatanii. Kuni jaarraa 21ffaa keessatti baay'isee waan nama gaddisiisu suuraa sanallee asirra kaa'uudhaatii fi seerrillee nayyamuu safuudhaaf illee hin ta'u suuraa kanallee namatti agarsiisuudhaatii fi hin danda'amu. Gaa namoonni bakka adda addaatti akka adda addaatti arguu dandeessu. Kanaan duras akka argaa turretti dubartii nama guddoo tokko naannoodhuma sanaatti dangaa sanatti ijoollee keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuutiin fuudhanii ajjeesanii namoota baay'ee akka kanaatti gadi fuudhanii ajjeesaa jiru. Isa akkasii kanatu baay'isee sabi keenya akkamitti yeroo uummata keenya irratti yakki akkasii jaarraa 21ffaa kanatti raawwatamaa jiru akkumattiin Oromoo taaneen yoo dhuguma wanni taane calma jennee guyyaa guyyaatti boo'uutiin dabarsina. Kuni maali akkamittiin ilaalamuu tura jira jenneetu marii goonaa. Egaa Jaal Caalaa mee wanni xinnoon ani barreessee seensa yeroo baay'een barreessa yeroo sagantaa kana geggeessu. Yakka sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti adeemaa akka jiru beekamaadha. Yakki sanyii duguuggaa bifa adda addaatiin deema. Sanyii duguuggaan karaa waraanaa deemaa, karaa beelaa deemaa, karaa dhukkubaa deemaa. Kun hunduu jira Oromiyaa keessatti akka ittiin adeemaa jira. Fakkeenyaaf Busee yeroo adda addaatti ka'ee uummata keenya fixaa jira. Karaa iyyummaa adeemaa jira. Waggaa 6 guutuu uummati keenya loli naannoo isaatti adeemaa ture. Loli irratti adeemaa ture kuni uummati keenya iyyoomee gadi ba'ee qotachuu dadhabee rakkatee rakkoo guddaa keessa akka jiru oduulleen biyya keessaa nu gahanii hin mirkaneessu jechuudha.
Kun sanyii duguggaatti dabalamee ilaalamu irra jira. Oromiyaan kaabaa fi giddugaleessaa daangaa diinaatti, daangaa diina innikaa fi diina keessos masala jedhee madaqoo sanyii duguggaan irratti gahaa jira. Irra deddeebiin diinni innikaa daangaa ce'uun uummata keenya jumlaan ajjeesee irratti sirbaa jira. Irratti sirbaa jira. Kana ragaa baay'eetu jira. Asirraa viidiyoon illee hin jira jechuudha. Diinni keessoo waraana bilisummaa Oromootiin hidhannaa qabda jechuun uummata keenyaa fixaa jira. Biyya qaroome keessatti ijoolleen tokko waggaa 18 yeroo dabartu akkatti jiraattu waan gootu mataa ishee murteeffatti. Murteeffattee waraana bilisummaa Oromootti yoo dabalamte dammaqirraan kan ka'e warri gatii baasuun irra hin jiru. Warri kanaaf jedhanii mana hidhaatti naquun irra hin jiru. Ajjeefamuun irra hin jiru. Kuni addunyaa keessatti biyya addaati jechuudha kan saba Oromoo irratti yakka akkasii raawwachaa jiru. Egaa muunni mariin keenya irraa sanyii duguggaa saba keenya irratti adeemaa jiru kun akkamitti Oromoon tokkummaan karaa ka'ee ofirratti xumura godhas kan jedhudha. Yoo kanan ta'u ta'e bara baraatiin boo'ichaan jiraata sabi kun jechuudha. Kanarraati sabi kun obbaraaru maayini rakkoon Oromoo kun kana kan jiru kaafnee dubbannaa jaallee caala baga nagaan dhufte ammas siin jedha. Meegaa gara gaaffii kottiin deema. Yakki sanyii duguggaa uummata keenya giddu galeessaa irratti deemaa jiru mee dhaggeeffattoota keenya hubachiisuu danda'i. Nu dhagachi yaadachiisi jechuu kooti. Kuni uummata tuulamaa irratti sabi Oromoo otuu garbummaa keessan galini achi jalqabe. Waggaa 150 fuulduraa walloodhaa jalqabe. Achi uummata tuulumatti darbe. Seenaa keessatti kana beenna beessa goone. Amma immoo kun ammallee deemaa jira. Mee kana jaallee caala kaasitii dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Egaa isin seenaa duubatti nu deebistanii gara soo deemne wantoonni baay'een ammatti walitti hidhata qaban baay'eetu jiru. Giddugaleessi Oromiyaa keessumaa tuulamni kun waggoota 500 darbanii fi Empire Itoophiyaa wajjin lola keessa jira. Namoonni akka adda addaatti hubachuu malu. Akkuma Oromoota kaanii lola hamaa keessa jira. Lolli kun beeka seenaa waggaa gaggaragalchinu jechumti isaanii nutti moggaasanii gaalladhaan kun kan dhufe jecha galaan jedhurraayi. Isaa wajjin deddeebiidhaan lola hamtuu keessa waan turanii fi galaan sana isaan galaan jechuun danda'anitti fakkaata. Gaallaa han jedhu kan jabeessanii sana booddee hiika isaan laataniif sana dubbii hamtuuni. Sana irra deddeebinee dubbachuun barbaachisaa hin beeku garuu sanaaf hiikaa yoggaa laatanii fi warra kiristaana hin taane, warra amantii hin qabne, warra gara jabeeyyii, warra hin baranne hin qaroomne dhaniiti akkasitti hiika sana laatanii jechaadha. Uummata kana cabsuuf, of jala galchuuf, of wallaalchisuuf duulli karaa lama itti deeme. Karaan tokko karaa state innuun kana karaa imperialistoonni suni warri impaayeraa sirna mootummaa isaanii sanaatiin cabsanii of jalatti meeshaa godhachuuf yaali godhanii. Inni lammaffaan karaa amantiitiin itti deemanii amantiidhaan amantii isaa cabsanii, duudhaa isaa cabsanii, eenyummaa isaa cabsanii, hansaanii itti fe'anii sammuu mataa isaanii keessa kaa'uuf yaalan jechaadha. Kanaafi waggoota 500 kanaa cultural violence agartanii cultural violence kun direct violence fi indirect violence ennaani lola kallattii yookiin immoo miidhaa kallattii ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, qe'eedhaan buqqisuudhaan, qabeenya isaa guggubuudhaan
akka inni qullaa dhaabbatu yookiin immoo buqqa'u badu barbadaa'u dugugga sanyiitu irratti deddeeme. Kana dugugga sanyii gullallee irratti godhamee sulultatti godhamee 1880 keessa Finfinnee kana keessatti godhamee baay'ee isaa kaasuu dandeenya jechaadha. Ollaa guutuu bakka itti gubanii ganda tokko guutuu gubanii buqqisan ture. Bara baay'eedhaa fi bara Saayilee Nugusii ka'ee lola baay'eetu deddeema ture. Eenyummaa isaa cabsuudhaaf, gadaa isaa cabsuudhaaf, aadaa isaa balleessuuf kun hundumtuu godhamaa ture. Durirraa ittuma fufee jechaadha. Sirni suni boodana keessa egaa uummanni keenya walakkaan cicceetuma jala taa'ee falmachuu akka wanbadee isaan jedhaniin sana yookiin shiftaa ta'ee gochaa jarri kun godhan karaa adda addaatiin tarkaanfii fudhachuu matayyaadhaan gurmuudhaan sagliidhaan gaarrenii fi bosonaaf lageen naannoo isaa keessa jiranitti baqachuudhaan namoota uummata miidhan irratti tarkaanfii fudhachaa turan jechaadha. Gootonni baay'een lakkoofnee itti baane. Adeemsa sana keessatti sabboonummaan suutan namni ijaaramuun barbaachisaa yeroo ta'u keessumaa gaa shantamoota keessa sochiin Afrikaa keessatti kolonii falmachuu kunis waan bu'aa buuseen fakkaata. Keessumaa dhalachuu waldaa Maccaaf Tuulamaa kana gaafa yaannu egaa namoonni arkitektii ta'an kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aan waan sana ijaaramuun barbaachisaa ta'uusaa. Uummata ijaarame malee gatii akka hin qabne hubachuudhaan ijaarsi sun akka itti deemu akkuma Oromootti paan Oromoo akka ta'u gochuu keessatti qooda isaan godhanii egaa yeroo baay'ee nama kana namni isaan hin kaasu garuu waanuma Oromoon amma itti arginu kana baay'ee isaa gaafa arginu wantoota baay'ee isaantu boce keessumaa Hayilamaariyaam Gammadaa. Guutummaadhaan illee fuullee Hayila Sillaasee dhaabbatee qoosa inni itti qoose tarii namni baay'een beeka. Egaa namoonni kunneen booddee kan Tuulamaa sanarra darbanii waldaa Maccaaf Tuulamaatti ijaaramuu qaba. I think adeemsa keessa egaa Oromoo kan jedhu san agoobara sana uumuuf ture garuu yeroo sanatti hin danda'amuuf ture. Akkas gochuun yeroof garuu waldaa Maccaaf Tuulamaa sana uumanii Oromoonni golee hundumaa keessa jiran ilmaan Booranaas Bareentuu itti hammatamanii darbeeyyuu saboonni cunqurfamoon akka sanatti sochiin suni jalqabe yeroo sana duras akkuma dhabamsiisa fixaa turanii yeroo sanarraa jalqabanii akkuma dura jenne tokkoffaa wiirtuu impaayerattiiti teessumni lafa naannoo kana ji'oogiraafiinsaa. Impaayera sana handhuurri bakki handhuurri itti ciniinamne achi naannoon kun yoo jabaate yoo dammaqee yoo argitanii namoota xiqquma dammaqiinsa wayii qaban naannoo sanitti arganii ennaan hidhuu miti ajjeesudha. Sababaansaa naannoon suni dammaqeera taanaan Oromoo guututu fayyadama. Oromoo guututu sababaansaa inni ferii jiru inni irraa fagoo jiru kuni yoo hammuma fedhe iyyuu fincila gurguddaa geggeesse miidhansaa haga kana miti. Inni giddu galeessa kun garuu tokkoffaa expose isaan godha isaan saaxila sirna sana saaxila. Wiirtuu siyaasa politikaa biyyattiiti, wiirtuu siyaasa Afrikaati, wiirtuu siyaasa addunyaati. Biyyoonni adda addaa addunyaa kanarraa I think majoritiin addunyaa kana imbaasii Finfinnee keessa qabu. Naannoon kun baay'ee akkuma argitan fakkeenya 2016 gaafa Irreecha barii naannoon sun yeroo akkuma jiru galvanaayizd ta'ee tarkaanfii gurguddaa fudhatee warshaalee adda addaa kana gubu addunyaan hin sossochoote jechaadha. Sababaansaa humna naannoon suni qabu beeku. Naannoon sun akka hin humnoomne at any cost calqisiisanii yookiin immoo dhabamsiisuun baay'ee isaanii fi tarsimoo direct violence jennuun kana fayyadamu jechaadha. Indirect iyyuu miti. Egaa haala akkasii kana keessatti fakkeenya fi bara dargii warruma firuma keenyarraa kanan argee wanni amma deema jiru kun wanti waan sana wal fakkaata jedhu firoota keenya keessa warra yeroo sanaa sirna dargii irratti fincilanii bosona galantu turan jechaadha. Sana booddee akkuma jiru naannoo isaanii maatii dabalatee guutuu qabeenya isaanii guutuu ollaa guban mana qabeenya wajjin horii dhaabbataa wajjin jechaadha. Amma gaa dhufnee jaarraa 21ffaa bara 2024 keessa jirra. Abiy Ahmed gaafa
impaayarattii sana qabatanii tokkoffaa ololli deemaa ture. Ololli uummata naannoo kanaa moggeessuudhaa fi karaa lama deemamee ture. Karaan inni tokko intentionally warri impaayarattii naannoo kan akka waan humneessu yookiin aangeessu yookiin immoo akka waan aangoo isaan qabatanii gochuudhaan akkuma argitanii warri kaleessa qabsoo keessa turre nuun jedhanillee achitti galanii ekeraa goobanaa barbaada deeman awwaala goobanaa fa'aa barbaada deemnedhanii kun hundumtuu maalinni intentioniin ture wanni isaan barbaadanii turanii Itoophiyaa nuti Itoophiyaan ijaare kana keessatti immoo qoodni tuulama olaanaadha kan jedhu agarsiisuu barbaadaniiti. That was false. Kuni kan isaan barbaadanii Oromoo kaanirraa Oromoo kana kutuudha. Gowwaan keenyas kanuma wajjin harka dhahan. Agartanii gowwaan keenya kan hin gallee fi kan wanni godhamu hin gallee fi kan akka waan guddoomina yookiin qaroominaatti fudhatee sana okokkobeessu ture. Kan immoo gowwaan gara biraa immoo Abboo naannoon kun akkana haa jedhee akka inni kan isaan barbaadan tokkummaa Oromoo cabsuudha. Unity Oromoo cabsuudha. Sabboonummaa Oromoo Oromummaa ishii jirtu sana balleessuu barbaadanii kana godhan jecha. Egaa gama biraatiin Abiy eenyu maqaan isaa Lammaa kaasee eenyu bakka buuse? Shimallis bakka buuse. Namoonni tokko tokko sochii nuti gooneni naannoon kun sochii guddaa waan gochaa turee fi humna argatee kanaafuu xumurre ka jedhu impressionin akkasii hubannaan akkasii akka uumamullee barbaadan. Nama tokkotu dhiyoo kana otoo waa dubbisu abalufaa akkana na gochaa turan miti akkamitti abalufaan har'aas dhufanii si fuuldura dhaabbatanii jedhaanii gaafatama isaatiin. Akkasitti akkaati hubattu barbaanne. Nuti barbaanne akkasitti akkaati hubattuudha. Amma kan isaan barbaadanii waan biraati. Sabni keenya hubatus waan biraati jechaadha. Garuu hubannaa akkamii qabaachuudha qabna. Qabsoon bilisummaa Oromoo waggoota 50 darban bakkayyuudha wareegama gurguddaa kaffalamaa ture bahaaliidhatti kaaba kibbatti giddu galeessatti bakka hundatti. Qabsoon naannoo tokko bilisoomsuudhaan naannoo tokko humneessuudhaan godhamu qabsoo bilisummaa Oromooti, farra sabboonummaa Oromooti, farra tokkummaa Oromooti. Hin turres hin jirus. Hin turres maaliif ololla akkanaa yeroo tokko deema ture yeroo Junaddii Saaddoo fi Abbaan Duulaa irra turanii magaala sana maqaan dhahu magaala sana yeroo namni maal jedhaa maarree deemnaa jedha waajjira dhaqoo fi maqaa naannoo tokko maqaa dhahanii. Rifadheetiin maaliif akkasettanii jennaan maaligaa wannidha hanga achi gubbaa jirutti maarreen jiru naannoo tokko. Tokkoffaa namoota achi gubbaa kaa'atanis kaahamanis Oromoon harka isaatiin hin filanne. Bakka Juunaddii Saaddoo fi Abbaan Duulaa itti filatamanitti ijoolleen ani beeku ijoollee dargaggoota intala durbaa tokkoo fi dhiiratu mo'ate bara filannoon hamma tokko jira dhamsan. Kana jechuun uummanni Oromoo jara bulguu sana filachuurra daa'imman ijoollee hubannoo bal'aallee hin qabne ilmaansaa filachuu barbaada jechaadha. Wanni namatti agarsiisu kana. Achitti dhalachuu baate dhimma miti. Gosa ta'uu baate dhimma miti. Garuu namoonni politishaaniin namoonni shiruud ta'an namoonni konspiraansii hojjetan maal barbaadu gandummaa kana saanduqa keessa dhokatanii ittiin shira hojjetan godhatan. Akka fakkeenyaa fi yakka Oromoo irratti hojjetaniitti yakka isaanii uwwisuuf ani waanan achitti dhaladhee fi barani abaluu waanan ta'ee fi gosa akkasii waanan ta'ee fi ana moggeessanii. Egaa yeroo baay'ee nutis waa'ee yakka namni sun hojjechuu dhiifnee namni sun hojjete saaxiluu dhiifneeti waan wahii itti maxxansinee taasofna sunis mataa isaatti rakkina qabachaa. Namni yakka Oromoo irratti gaafa hojjete yakki isaa saaxilamee uummanni akka hubatu gochuun akka malee barbaachisaadha. Egaa gara giddugaleessa kanatti gaafa dhufnu akkuma argitanii 2018 booddee namtichi kun Ambo deemee Ambo Niiwoorkii goonaa. Kana booddee ijoollee qeerroo jiran cabsuutti seenan. Caasa qeerroo akkamitti cabsanii ijaaramaa kana booddee qabsoon kun keessanii isintu fide injifannoon kun keessanii kanaafuu injifannoo kana tiksuuf immoo ijaaramaati iddoo barbaadan investi godhaa lafa fudhadhaa maarra jedhanii jecha. As keessatti qeerroon hubatoo ta'an qaroo ta'an jara keenya tokkoffaa nuti saamichaa fi miti qabsoo kan goone.
kan jaallan keenya waan nu biraa wareegaman nu biraa kufan bilisummaa Oromootii fi tokkoon keenya waa fayyadamnee haqa Oromoo awwaaluu fi mitedhanii didan. Lammaffaa OPDO'n akka ummatti eenyu fileeti bakka nu buutee OPDO'dhaan hoogganamnaa. Yoo ta'es yeroodhaa fi akka waan yeroodhaa fi waan kuni at least tasgabbiidhaaf yoo ta'e malee hamma filannoon filatamee Oromoon barbaadu aangoo kennuufi hanga gaafa sanitti qabsoon keenya itti fufuu qaba. Ejjennoon kun lamatti ba'ee warri tarka ejjennoo kanaa qabaatan hidhaatti gurraman akkuma jiru. Naannoo giddu galeessa kana guutuudha. Sana booddee warri kana godhanii warra kana ijaaruu jira jedhanii abbootii qabeenyaa naannoo kanaa dabalatee hedduu isaanii kaan biyyaa baasu kaan buqqisu kaan hidhaatti naquutu dhufe kaan ajjeesu dhufe. Akkuma yaadattan gara fiicha kanas immoo dhaqee achitti siidaa Jeneraal Taaddasaa Birruu isinii eebbisiifnee kunooti waan takkaa godhameen beekne isinii goonedhanii galma wayii galma Jeneraal Taaddasaa Birruu fakkaatu kunooti galma isin gitodhanii Abiyyi achi dhaqee ani abbichuudha abbichuu isin beektan sanii jechuudhaan qoosaa itti qoose jechaadha naannoo sanitti. Tokkoffaa kana gaa taayyaarra kun mana hidhaa keessatti itti taphataa jiran faatu kana godhanii ijoollee naannoo sanaa taayyeen kan qindeesse sabboontota ijoollee qareeyyii ta'an har'a mana hidhaa keessatti waggaa 6 guutuu miidhama hamtuu keessa jirantu jira. Gaafa boombiin dhoohe dhageessanitti yoo ta'e boombii san ofii isaaniitti qindeessanii dookumentari hojjenneerra nuti miidiyaa dhaddacha Oromoo irratti hojjedheen jira. Dookumentari ragaa guutuu wajjinii akkamitti akka qindaa'e eenyu akka qindeesse akkamitti akka dhoohe sana booda miidiyaadhaan immoo maal akka dubbatan eenyu akka taargeet godhan taargeetiin isaanii adda bilisummaa Oromoo ture waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo dhahuu fi ijoollee yeroo sana sabboontota ta'anii miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'anii shakkan keessumaa akkuma jiru ijoolleen amansoon ijoolleen jahanuu ijoollee giddugaleessa Oromiyaati. Ijoolleen sadii kuyyuudha kan Caancoo Sulultaa naannoo kana. Ijoolleen kun miseensota adda bilisummaa Oromoo turanii ijoollee qabsaa'ota jajjaboo turanii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti ijoollee shoora guddaa taphachaa turanii kataayyeen qindeessee warra kanatu isin irratti dhoose maqaan isaan intala isaan kaasaa turanis hundumtuu akkasiin mana hidhaatti galfatan namoota sabboontota ta'an. Sana booda egaa waa'ee wanni kan isin kaasa galmaa fi siida Jeneraal Taaddasaa Birruudhaan kana 2008-9 siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu hojjetamuu qabadanii almost gara biliyoona tokkootu maallaqni walitti qabe uummanni Oromoo. Kana namni baay'een hin beeku. Walitti qabamee eessatti hojjetamuudhaan Finfinneetti hojjetamuudhaan lakki Finfinneetti miti Fiicheetti hojjetamuudhaaniitti. Fiicheetti iddoo fudhatanii waggaa tokkoon booddee Fiichee naannoo kumaandoo bakka isaanii fudhatan sanaan dhaqee ani ilaaleen jira. Yeroo dhaqee ilaalee takka hojii waaqa nama ajaa'iba. Iddoon sun dur baay'ee bareeda baay'ee magariisa ture. Waggaa lama callisanii itti marsanii hanumaan godhamne dhalayyaana naannoon suni gammoojji badaa ta'e bakki isaan itti marsan sun isii dhiiroo abaarsa akkamiiti. Ani achi taa'etan 2010 yaadadha. Abaarsuma akkamii ta'eetta naannuma kana qofa akkanatti gogsa waaqni. Amma nama wajjin deemanitti argitanii hojiin kun hojii cubbuuti waan ta'eef warri kun warra cubbuuti waan ta'eef hojiin isaan hojjetan hojii cubbuuti. Kanaaf waaqni akkana godhee jedheeni nama isa wajjin haasa'aa turre jechaadha. Maallaqa sana as buute achi buuteen hin turre. Egaa booda ishii hafte sana waan xixiqqoo tokko achitti ijaaranii kana isin godhanii uummata ittiin kijibuuf jechaadha. Haa ta'uuti namoonni sirna kana keessatti OPDO jalatti ijaaramanii duris ijaarama sana keessa turan boodanas itti dabalaman hubannoo warri uummata keenya miidhan cunqursan akka uumamu barbaadan isaan mul'isaa turan. Namni immoo waan sana keessa hin beekne akka inni hubatuu qabutti isaan hubachiisuu barbaadan waan baay'ee tureera. Egaa kana hundumaa keessa baay'ee isaa hin deemnu haa ta'uuti garuu uummanni keenya suuta yeroo sana keessatti naannoon hammi tokko dhiichisaa ture dhuguma itti fakkaatee akka waan injifannoon kun kan Oromoo ta'e akka waan Oromoonni injifannoonsaa bifa gaariin deema jirutti sa'aatii sana keessatti garuu Gujii Booranaa fi Wallagga keessatti uummanni keenya dhumachaa ture. Akka malee dhumachaa ture uummanni keenya. Jidduu sana keessatti naannoo kana keessatti
sabboontotatu munyuuqa ture. Sabboontota muraasatu jara na lakkii sirrii miti wanni kuni balaan kun nu dhufaa jira ka jedhu sochiin godhamaa ture jecha. Sochii kana keessatti garuu namoota ija ta'an cabsaa turan jecha. Dhahanii fakkeenyaa fi abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaa fa'aa isaan karaa caasaa gadaa tuulamaatiin warra foollee jedhu ijaaranii waan ta'aniif warri foollee kun nutti garagaruu fedhan isaan cabsuu irratti maalla gochuu irratti fuulleeffatanii sana booddee akkasiin egaa itti fufee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sana kiyyoo achi tureera. Yeroo sana iyyuu tureera waraanni humna guddaa haa qabaachuu baatu malee yeroo sana keessatti namni hubannaa qabu rakkinichi dabalaa hamma deemu namni dabalaa gara dirreetti yaa'aa ture jechuudha. Gara dirreetti yaa'aa booddee gaa balaan sun dhufe jechuudha. Balaan sun erga gaafa dhufeeti wanni giddugaleessa Oromiyaatti godhame waan takkaa bakka biraatti godhame irraa waan nama suukaneessu baay'eetu jira. Garuu yeroo tokko amma fakkeenyaa fi naannoo Booseetti ammaa irraa isin tuttuqaa turtan sanii gaafatamaa naannoo sanii miidiyaadhaan dubbiseen ture jaaldachaas. Jaaldachaasa dubbiseetiin jaaldachaasa yookiin mootumsaa jedhama. Maal godhan beektu ilmi kee bosona jira ilma kee waa midhaniiti abbaasaa fi haadhaasaa baasaniiti dirreetti hidhanii sana booddee haadha gadhiisaniiti abbaa ajjeesanii guyyaa sadi reeffi ala bulee waraabessi nyaate. Obbolaasa akkasuma godhanii obbolaasa akkasumatti godhaniiti waraabessi nyaate. Bilbilee fitiinii maaltu sitti dhaga'amaa waan ta'e kanatti jennaani waan Oromoo kaan irratti ta'e nala wanni ta'e hin jiru naan jedheen. Kuni amaluma gabroomsatu kana godha kan itti jirru bilisummaa saba keenyatiif malee waa'ee abbaa kiyyaatiif miti kanan qabsootti jiru. Abbootiin Oromoo hundumtuu kana keessa jiranii tokkoon kanatti itti dhufuuf deemaa naan jedhe nan yaadadha. Kuni 2020. Egaa ergas akkuma isin kaastanii aadde Kuulii Hawaasii ilma isheetu dirree jira qabsaadha. Ilma kee egaa kun kan namatti agarsiisu waan bara dargii keessa godhamaa ture sababa ijoolleen yookiin maatiin isaanii keessa namni tokko sirna sanii mormuu fi uummata guutuu shororkeessu uummata guutuu ajjeesu hidhuu buqqisuu bar wanni hin godhamne hin jiru bari jaalayyaana bar dubartii ulfa garaadha baasanii ibiddaan gubaniiru naannoo kanatti yeroo tokkotti mana 89 walitti aansanii gubaniiru midhaan oobruu jiru wajjin midhaan oobruu keessa jiru gubaniiru midhaan haamamee tuullamee gubaniiru nama 45 warra jaarsoo keessatti yeroo tokkotti gubaniiru namoota gara 27 yeroo ta'e tokkotti immoo maal godhaniiru kaan isaanii wanni jiraa isaanii hidhanii gurbaa tokkollee kan rabbiin lubbuudhaan baase jara keessa tokkicha dubbataa ture miidiyaadhaanii inni illee akkasitti kaan jiraa isaanii hidhaniiti hallayyaatti gatanii isin deeggartoota abaawoti deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhanii jecha. Kanaaf haala akkas ture kana keessatti wanni hin taane hin jiru. Egaa tokkoon yoo liisti gochuun nu barbaachisa maali ka godhamaa jiru yoo jenni tokkoffaa dargaggoota umriin isaanii waggaa 12 ol jiran mana keessa akka hin jiraanne guuruudha. Dargaggoota naannoo kana keessatti waan godhamaa jiru waan iyyaafadhe keessa. Dargaggoota kana guuranii tokko gara waraana ergan. Lammaffaa ni hidhu. Warra gara waraanatti ergan kana leenjifataniiti akka isaan dhuman gara adda addaatti bobbaafatu. Warra kaan immoo warra xiqqoo hubatoodha jedhan mana hidhaatti galchaniiti guyyaa 2-3 yookiin torban tokkoon booddee baasanii ajjeesu. Waan naannoo sanitti godhamaa jiru keessaa jecha. Lammaffaa namoota hubannoo qaban jedhanii yaadan maanguddoota isaa ta'u namoota umriidhaan jajjaboo ta'an yeroo hundumaa walitti qabaniiti yookaan bakka tokkotti rashan. Yookaan immoo yoo fakkeenya rooba jira ta'e as keessan ka'een haadhanii achi taa'anii qawweedhaan taa'anii eegan. Waan taate adda addaati kun bara waan nama ajaa'ibaati. Inni kaan waan isaan gochaa jiran meeshaa gurguddaa magaalaa jijjiiran kana keessatti meeshaa gurguddaa dhaabaniiru uummata ittiin shororkeessu sana booddee akka waan shororkaan guddaan duuba dhufaa jirutti uummata kanarraa qabeenya manarra deemanii qabeenya saamu. Maallaqa haa ta'u waan qaban guutuu saamu jechaadha. Saamanii kan ofiitu oolfatu jechaadha.
Kan biraa egaa maqaa opereeshinii adda addaa jedhu kanaani qabeenya saamuu qofa osoo hin taane ajjeesuu, qabeenya barbadeessuu kanatu deemaa jira jechaadha. Wanni dheengadda amma durbee burtukaan guddataa irratti ta'es kanuma ona boosa keessatti. Egaa naannoo sana akkuma jiru kanumatu deemaa jira jechaadha. Guutuu giddu galeessa Oromiyaa kana keessatti iddoo biraas kanuma jira. Wanni addaatti ilaalamu baay'een jiru garuu waluma fakkaataa kanatu deemaa jira. Tarii wanni xiqqoo adda godhu naannoo kana sagaleen hin dhagahamu baay'ee namni sirraa baay'ee dubbatu hin jiru natti fakkaata malee wanni achitti deemaa jiru uummata gaafa gaafannama uummata hojii yeroo haasofnu uummanni tokko sodaa ajaa'ibaa guddaa keessa jira. Inni kaan immoo sodaa osoo hin taane abdii dhabuu egereen homaa itti mul'achuu dhabuu egaa jirra maarree boru waan ta'u hin beeknu waanuma biyyi ta'u taana namaan jedhu nu ajjeesuu malu yoo dhumne somaa rakkoo hin qabu. Inni kaan egaa ijoolleen keenya dhufaa jiranii ijoolleen keenya jabaachaa jiranii maaltu beeka isaan boru bilisa nu baasu jedhu abdii qabu jechaadha. Kanatu deemaa jira achi keessatti. Jaalle caalaa hedduu galatoomii kuni baay'ee gaa nama nu dhaggeeffachaa jiraniifis ta'ee seenaafis illee kan ta'u gabaasa uummata keenyaa giddugaleessaa seenaa irraatii illee akkamittiin isa kana balleessi dafiiti. Akkamittiin uummata keenyaa jarri kunii uummata keenya yeroo jennu beektaa akka itti dubbadhu illee na wallaala. Samma jette kana bari naannoo sanatti lolanii yeroo sirna Minilik sana dadhabanii yeroo balaan irra ga'uu achi booda baqatanii Oromiyaa keessatti illee bakka adda addaatti illee faca'anii warra jirantu jiru ammallee jechuudha yeroo sana jalqabeete jechumaaf hin jedhee wanta cimaati kaafte keessaati diinni inni kas ta'ee diinni kun madaqoon keessuma amma kan kana yakka ammati kaafte kana kan ati ibsite diina keessoo kana diina madaqoo maqaa Oromootiin Oromoodha mootummaa Oromooti jedhanii saba keenya irratti yakka sanyii duguggaa sirna faashiizimiiti malee kun sirna faashiizimiidha yeroo jennu aariin yookaanis irraa kaanee utuu hin taane wanta hojjetamu seenaa faashiizimiin dhala namaa irratti hojjete wajjin komperii goonee ilaalleeti isaa wajjin wal madaallee ilaallee yeroo jennu wanti amma saba keenya irratti raawwatamaa jiru akka kanaatti dhala namaa dubartii akka kanaatti ajjeesuu jechuun karaa gam tokko demokiraasii jira karaa demokiraasii wanni taanaa jiru karaa biraa immoo akka kanaatti dargaggoo isaaniif didanii uni nagaadhuma jiraanne iyyuu jechuu barbaadan iyyuu akka kanaatti ajjeesu namoota matuma isaaniitii fi isaan keessatti jechuma xinnoo amma akka Taayyee kaafte Taayyeen duraan egaa akka beekamutti sochii qeerroo keessa ture kan nama jedhamudha. Achiiti dhimma isaatii fi qabsoo kana garee deebi'ee qabsoo irratti illee nama duulaa turedha. Qabsaa'ota irratti nama duulaa turedha. Booda kana keessa sammuu isaa keessa wanta dhufe hin beeknu waa tokko dubbachuutti kaanaan fuudhanii maneedhaan darbatanii gatan maatii isaallee qullaatti hambisan. Sabi Oromoo kanarraa waan baratu. Kun amma aarrees kan dubbannu sabi kun maa yoon barateetu kanarraati ka'ee ummati ammana ga'u kun yakka akkasii kana saba kanarratti yeroo raawwachaa jiru akkamittiin ofirraa kaasuu dadhabaadha kan dubbachaa jirru meela bari gattee anamma sila yeroo ni mata duree keessatti kaase mee kanallee xinnoo impaaktiin saba Oromoo irratti saba keenya irratti ta'aa jiru Shawaanis kan keenya Wallaggas kan keenya jiru amma Wallaggaayii limiteeshinii kana ala goona maaliif naannoo Horroo Guduruutti Abbayyaa ce'anii dhufanii saba keenya irratti wanti yakka raawwatamu kanaan duras irratti xinneessinee dubbanneerra. Warri yeroo sana diina keessoo qabatanii dhufanii biyya Oromiyaa Finfinnee Annuuraa Finfinnee jedhamu kuni Addis Ababaa jedhanii maqaatti moggaasanii achi booda achi keessa galanii achi keessa ta'anii qabeenyaa Oromoo saamanii ittiin gabbatanii ittiin bareedanii amma har'aatti sirni koloonii sun akka itti fufu gochaa jiran kuni har'a
immoo maqaa faannootiin mootummaadhuma quba wal qabaachuutiin saba keenya dangaarra jiru kan akka itti fixaa jiru. Mee kanas fakkeenya xinnoo nukaa itti dabali akka uummati kun hubachuu danda'u. Diina saba eessa godhe akka hubatu. Irraan adeemee jaalee yaaddeeffama. Ani kan hin jedhee waa'ee baay'eetti kan dubbattee diina keessoo madaqoon kan saba keenya irratti yakka raawwachaa jiru. Kan inni ajjeesaa jiru. Kana duwwaa miti naannoo dangaatti gara sanaatti faannoo kan jedhamus yeroo yerootiin shawaan kan keenya wallaggaan kan keenya jedhu dangaa ce'anii dhufaniitu uummata keenya ajjeesaa turan. Yeroo baay'ee ajjeesaniillee nama mana yaalaaf illee dhaqaa jiru hundumaa karaa walloo kanallee achitti wanni gochaa turan. Kuni baha giddugaleessuma Oromiyaa dangaa irratti fa'aa waan akkasiitu raawwata. Kuni egaa seenaa irraa jalqabeeti. Isa seenaa yoo dhiifne ammallee kan godhamaa jiru kana sabi keenya kana akka inni yaadachiisuu yaalla. Akka inni har'a yoo namni du'e irraanfanne jechuudha. Irraanfanne borimmoo namni hunduu taraasaa eeggachaa jira jechuudha. Isa kanaaf kan dubbachuu barbaanne waa'ee kanarratti. Egaa bara dhufaa darbaadhaa Oromoo kan miidhe gantoota keessoo keenyati malee diina inni kaa miti irra caalatti diinni inni kaa yaala garuu takkaa itti milkaa'ee hin beeku. Takkaa itti milkaa'ee hin beeku. Bara Minilikis taananii uummata tuulamaa hin dadhabe gaafa dadhabe maal godhee egaa bileedistii kedan wata rakkadan sanii tarii gobanaan karaa isaa maarree wanni jedhamu jira. Karaa licheessanii firoomni waan jiruuf wantoota baay'ee jedhama. Haa ta'uti garuu akkuma argitanii namni kun abbaa duulaa gadaati. Gadaa keessatti nama aangoo guddaa qabu ture. Abbaa gadaa ganee deemee isaa wajjin tiriitii godhatee abbaa gadaa tuulamaa tufaamunaatti dhufee akka sennaan tufaamunaan noo dheen tokkoffaa. Nuti aangoon nuti qabnu homtuu hin jiru. Tajaajiltoota uummataati nuti. Warra itti walii galtee immoo warra waaqannu muudeedhanii warra kijibu aadaanis waliif fakkaannu hojiidhaanis waliif fakkaannu seenaa waliif fakkaannu homaadhaan waliif fakkaannu ollaas taanaan yoo wal kabanyee kabajaadhaan jiraanne kanaan ala wanti gootu hin jiru dhiisii jedheen jechaadha. Inni gaafa diduu ayyee caffeen tumaa teessu caffeen teessee murteessitu gaafa dhu inni garuu dursee Minilik itti fidee dhufee abbaa gadaa tufaamunaa akkasitti ajjeechisan jechaadha mana keessatti tokko achi ka'a. Kanaaf karaa lolaatiin hin dandeenye kallattiidhaan lola kallattiitiin Oromoo takkaa diinni mo'atees hin beeku itti hin dandeenye. Achirraa ka'ee erga gaafa saniiti gantoonni karaa adda addaatiin nama fakkeenyaaf gara lixa Oromiyaatti soo laaltanii akkatti Abishee Garbaa haa kennisiisee nama qadiida wanna beedhamu kadhatee jarri kun gaariidhaa waanuma gaariidhaa fi araara barbaadan malee gaafa inni dhugaadha se'u akka hin taane godhan jechaadha. Kanaaf seena keenya keessatti karuma hundaa yoo laalle har'as yoo laalle gantoota keessoo keenya kan nuti qaama keenya jennee nama keenya jennee amannutti yeroo hundumaa uummata keenyatti balaa guddaa fidhechaadha. Nama tokkorraa gara uummataatti deema jechaadha. Balaa guddaan kun dhufaa ture kuni. Kanaaf gantoonni keessa keenya amma rakkoon jiru rakkoo meentaaliitiiti, rakkoo sammuuti, rakkoon jiru rakkoon maybe ideology haa jennuun guddifnee ideology Itoophiyaa kana qalbii isaanii keessatti fudhatanii Itoophiyaan sun keenya ka jedhu dhugumatti Itoophiyaan sun keenya dhaniittuma amanii haa ta'u jireenya mataa isaaniitti mijeeffachuuf haa ta'u ergamtummaa baraniiti haa ta'u sana sammuu isaaniitiif dhiifna. Kanas ta'ee sana garuu lolli jiru lola Oromoo fi Itoophiyaati. Lola Oromoo fi Itoophiyaa kana keessatti Oromoonni Itoophiyoofnerraa Habashoofnee jirra nuti Itoophiyaa taanee jirraa biyyi teenya Itoophiyaadha jedhan yeroo hundumaa diina Oromoo ta'anii dhaabbatu jechaadha. Faallaa dantaa Oromoo dhaabbatu, faallaa kaayyoo Oromoo dhaabbatu, faallaa gaarummaa Oromoo dhaabbatu jecha yeroo hundumaa. Kanaaf lolli kun kan deemee jiru taayye kaaftan dhugaadha taayyeen dhaloota keenya fi fakkeenya nu ture dhugaa dubbachuuf akka namoota ijoollee naannoo sanitti nama akka fakkeenyatti kaafnu keessa nama tokko ture dhaloota haaraa kana keessatti keessumaa karaa sabboonummaatiin all of a sudden 2017 gara dhumaa waan hin taane babarreessutti ka'ee 2018 jaratti lixee sana booddee jaraa ol ta'e jechaadha. Akka jalqabduuni daaqonii qeesii caaltii akka jedhan san ta'ee warra
karaa adda addaatiin itti himuu yaalameera. Kanarratti dhiifama ani yeroo namni dubbatu dhaabu kanarratti jaallee caalaa namooti kaayyoo qabsoo kana fudhatanii qabsoo gochaa turanii boodammoo baay'eetu hoggana dabalatee hoggansa dabalatee ganetu jira. Isaan kun yeroo dhaqanii diinatti dabalamanii jedhanii diinuma isa amma jennus madaqoo jennus gara kana dhufin caalaa kan qabsaa'ootiif qabsoon kun akka dhabamu irratti hojjetan ta'uu isaanii argaa jirra. Inni kuni wanniidha booda konsekwensiin isaan irratti booda dhufuuf deemu kana hubataniitu kun akka isaan irratti hin raawwanneef akka kanaatti aggressiivii ta'anii diinaaf meeshaa ta'anii hojjetutti yaadda. Mee kanallee saba keenya hubachiisa. Waa lamatu natti mul'ataani. Namoonni akkanaa kun waa lamarraa ka'u. Namoonni kaan durumayyuu qabsoo sana keessa osoo ittiin amanin haala adda addaatiin keessa turanii miishinii mataa isaanii qabu. Miishinii sana akka barbaadanitti achi keessatti deemsifachuu waan dadhabanii fi gaafa keessa bahanii clearly dhaabbatanii moggaa dhaabbatanii maal moggaa dhaabbatulee faalla dhaabbatanii waan sana attack gochuutti seenu jechaadha. So kuni jalqabuma qabsoo sana keessatti akkatti isaan itti hammatan yookiin itti seenantu rakkina qaba. Tokko kana. Lammaffaa namoonni waan an arge keessaa amala Oromoo kan hin taane amala Oromoon si'anaa amala Oromoo jennee tiyooriidhaan karaa aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti baranneerraa fi amala si'anaa namarratti argu keessa rakkoon ani argu maalinni Oromoon practically ittiin argine waan ta'eef tiyooriidhaan nutti himame suni Oromoo waliisaatii fi amantii qaba akka malee wal amana. Hanqinatu jira taanan dhugaa taa'eeti walitti meeti sana booda heera heerii dhugaa bira kaa'e jedhee wal bira kaa'a. Wal duuba rakkina uumame taanaan rakkoon dhalatee dhedhee rakkoo sana taa'e hiikkata. Rakkina sana guyyaa hiikkatee irraa rakkoon biraan uumamu. Waliin kijibu, waliin ganu, waliin hatu, waliin sobu, shira walirratti hin dalagu, waliin gurguru. Egaa oodiin namoonni hin jiran jechuu miti achi keessa garuu asema haasechaa. Amma namoonni persentii shanii ta'uu danda'a. Statistikaalii warri saayinsii ilaallu persentii ishee yeroo hundaa wannaan jira jiban akkasii jira. 95 garuu noormaaliidha. Kanaaf akka sabaatti akkasii amma gaa namoonni fakkeenya qabsoo keessa turanii gaafa achii bahanii amma fakkeenya fi egaa wanni illee qaruuxedha inni eenyu miidhagaati milkeessa miidhagaa inni daddafee keessa malate amma yeroo sana keessatti tiimii tokko ta'aniitti AMT moo MTA waan akkasii tokko maqaa itti moggaasanii qoosa turanii anaaf baay'ee sarpiraayizii ture sababaan isaa Taayyee fi milkeessaan addisuu araggaa wajjin guruppii uumanii Oromoo attaa gochuudhaan na dhibeetuma yeroo tokko irratti barreesseera nan yaadadha barreeffamu dheeraa waan inni barreesse waan keessumaa milkeessan barreesse irratti caccabseetiin jechoota isaa barreesseen ture 2018 nan yaadadha garuu inni qaroodha dafee keessa malate Taayyeen egaa gowwaadhas ta'uu danda'a akka namummaatti akka isaa isa nyaatan hin beekne ta'a garuu itti mamaa ture dhaabi waan kana amma namoonni qabsoo keessa garas deemani tokkoffaa iigoo guddaa qabu iigoon namoota walumaa galatti namoota baay'ee iigoon kuni eegan ani du'e raddaan hin margin eegan ani waan kana keessa hin jiraatin wanti kun jiraachuudha hin qabu dhabamuu qaba ha jedhu jechaadha. Lammata jibbiinsa namoota dhuunfaa qaban qabsootti hidhata godhan. Baay'ee waan gaarii fidde waan gaarii fidde. Amma anoo Taayyeen rakkina namoota irraa qaba ture rakkina namoota irraa qabu san jaarmiyaatti fidee jaarmiyaatti hidhee jaarmiyaa sana balaaleffachuu qabsoo Oromoo balaaleffachuutti seenee egaa akka inni yaadetti immoo tarii wanni suni dhuguma itti fakkaatee ta'ee natti fakkaata I don't know hin beeku ani dhugaa itti fakkaate fakkaachuu baate hin beeku garuu dhumarratti qaamni inni wajjin dhaabbatee jiru bulguu ta'uusaa gaafa baree bulguudhaa namni kun gaafa dhuuni kootu kaasiin nyaadhadeeti bulguun afaan kaatee jira. Kanaaf rakkoon achii madda irra caalaatti namoota qabsoo keessatti dhufantu akka itti dhufan tokko akka itti makaman kaayyoo isaan qabatanii ergama itti qabatanii seenantu jira.
inni kaan immoo rakkina nama dhuunfaa wajjin qabatan rakkina jaarmiyaa godhu, rakkina sabaa godhu jechaadha. Rakkina nama dhuunfaa fakkeenyaaf nama tokko wal loluu nan danda'a. Waa'ee nama sanaa moggaa kaadhee waa'ee saba sanaatti deemuu narra jira. Garuu kanan godhan namni baay'een hin hadhaa'u akka malee argitanitti yoo ta'e namni keenya waan xiqqoo tokko irratti waliigaltee gaafa dhabe akka malee hadhaa alagaa wajjin walitti dhufee dubbachuu danda'a. Walii keenya wajjin garuu dubbachuu hin dandeenye. Kuni aadaa bakka dhufe hin beeku waan safuu Oromoodha ala ta'e taabuu ajaa'ibaa natti ta'a yeroo baay'ee kun jechaadha. Egaa kana warri faannoo isin jettan yaalii guddaa godhanii faannoo uummanni keenya yeroo tokkotti qaama lamaan wal lola. Gama tokkoon bilchiginnaan dhufeeti isaan dhaha. Otoo bilchiginnaa ofirraa lolachaa jiran keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaatti dhugumatti wabii uummata kanaa ta'e akka malee uummata kana wajjin dhiigee uummata kana wajjin kufee ka'aatii jiraa turesi. Yeroo isaan fakkeenya fi otoo bilchiginnaa wajjin lolanuu jarri faannoo kun dhufanii isaan waraanuu duuban. Gaafa isaan faannootti garagalan immoo duuban immoo gaafa faannoos injifatanii waraana lafoo bilchiginnaas injifatan meeshaa gurguddaa xayyaaraa fi diroonidhaan duuba immoo warri bilchiginnaa rukutachaa. Kanaaf yeroo baay'ee namni wal dhibdee faannoo fi bilchiginnaa kana akka malee dudubbataan baay'ee waan sana irraa naan liqinfamu sababaan isaa isaan tokko kaayyoo irratti walii galan. Kaayyoo tokko qabu. Yeroo hundumaa warri kaayyoo tokko qabu yookiin ideoloojii tokko qabu amma fedhan walaa dhiitanii akkuma harree wal dhiitullee ilkaan waliin cabsitu san maniin isaanii tokko waan ta'eef. Isaan lachuudhaafuu diinni inni kaa waraana bilisummaa Oromooti uummata Oromooti. Uummata Oromoo dhabamsiisuu, cabsuu. Abiyyi akkan argutti namni 10 soo hafte namni miliyoona tokkos biyya san keessatti hafte kan isa wajjin deemu argatee naan gaheera isaaf. Abbaan barbaade dhumee dhimma isaati miti. Waan nu badhe kana amma. Abiyyi miliyoonni tokkos haa hafu, 100,000 haa hafu kan isa wajjin sirbuu danda'u kan inni yes ati mootii keenya jechuu ni danda'u jiraate innaan inni kan namni barbaade dhumee innaan isaaf gatii miti. So ishii hafte kanaaf magaala miidhagsaa oola akkuma argitan. Na uummanni garuu dhiigni uummataa garuu akka bishaan galaanaa yaa'aa jira jechaadha. So kanaaf bilchiginnaan fi faannoo wal faana ta'anii waan uummata keenya goone hin qabanii hedduudha yaalii godhan. Keessumaa aanaa darraatiin karaa yeroo hedduu yaalii godhanii dheengadduma kan 7 durallee waan godhan keessa waan nama ajaa'ibu. Egaa uummata dhabanii uummata dadhabanii jennaan mukeen ciranii mukni kunis muka Oromoo jedhanii muka ciran. Ani uummata daalle uummata gowwaa akkamii akka ta'e si ba'anii amma kun waraana akkamii jettanii waraanni nacharii wajjin wal lolu uumama wajjin wal lolu jechaadha. Mukeen kunis muka Oromooti bosonni kuni bosona kan egaa kun TPLF duri warri OPDO dabalatanii Oromiyaa gubaa turan. Maaliif qubsuma waraana bilisummaa Oromoo jedhanitti bosona akka Baalee, Booranaa, Jimma, Wallaggaa iddoo baay'eetti bosona gubaa ture Mallasaan faana. Egaa kun immoo taa'anii ciran jedhanii namni suuraa natti ergee. Maaliif ciran jennaan kan Oromooti ciramuu qaba. Baay'isee. Amma yeroo darbe immoo karaa lixa shaggaritti noonnoo egaa uummata cidarra jiru uummata agartanii safuu Oromoo keessatti namni birmadoonni kabajaa qaba. Birmadoo jechuun warra bultii dhaabbachuuf cidarra jiranii. Warra gaa'ela sana godhatu mana tokko keessatti guban jedhani ani faannoodha kan jedhu amantiin qabu akka kiyyatti. Sababaan isaa hamman qormaata godhetti faannoon humna sana baay'ee hin qabdu naannoo sanitti baay'ee waraana bilisummaa Oromoo akka malee sodaatti yeroo adda addaa dhaqanii yaalanii hin dandeenye yeroo hedduutti caccabanii deemaniiru. Kanaaf maqaa isaaniitiin warra bilchiginnaatu godhee kanammoo warri bilchiginnaa gochuu engadda sagalee tokkotu achii bahe sagalee nama qonnaan bulaa tokko sagaleen kun maal jedhaa maqaa gaafatamaa aanaatii fi gandaa kaasee abaluu walitti wal gahii nu qabee maaliif warra maqaa faannoo jedhamuutu mootummaan leenjisaa jira. Maqaan isaanii faannoodha kan leenjisaa jiru mootummaadha. Maaliif asitti leenji'anii noonnoo keessatti maaliif asitti leenji'anii nuti sodaa qabnaa isinuufuu sodaa miti isiniin lolaa jiran hin jenne akkanaayi maaliif akkana gootanii jedhanii gaafa gaafatanii isaan nuun hin lolan isaan shanee loluudhaaf leenjirra jiranii dhiisahii. Shanee loluudhaaf leenjirra jiran waan ta'eef isaan miidhaa hin qabanii itti dhiisa kanaa. Egaa kanaafin faannoon achi gamasii dhufteeti uummata keenya miite ka jedhani irraa baay'ee amantiin qabu. Yaaliin godhanii kan kana gochaa jiru
madaqoo akka Dr. Dasuun baanuu isaan warra uummata keenya irratti leenji'anii uummata keenya fixan uummata keenya diina godhatanii kan jedhu ni dabarsuu barbaada. Baay'ee hedduu galatoome jaalle caala. Waan namaati kaafte keessaati wanti isaan gocha isaan gochaa jiran kuni tokkoffaa waan baay'ee waan aadaa ilaalu kaafte jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti wanti tokko raawwatamu kun eessaa dhufe kan jedhu kaafte jechuudha. Kanammoo waa'ee aadaa Oromoo kan kaafnu seenaan Oromoo sabi Oromoo ilaalchinni addunyaaf qabu aadaan isaa maal fakkaata yeroo jennu kan waggaa 150 keessatti jarri kuni warri amma kan Oromoon fakkaanne aadaa Oromoon fakkaanne kana geggeessaa jiran waan kana waan achirraati dhaalan fakkaata. Waan kanarraa waan dhaalan waan fakkaatuu fi waa'ee kanaa eessaa dhufe kan jedhu kuni Oromoof keessummaa kan ta'e ofii isaaniif gadaantummaan itti dhaga'ameetu aadaa fakkeenyaa fi muka ciruu kan jedhu kana rakkoo guddaan kaaba aadaa Habashaa keessa jiru tokko yeroo deemanii qottoo baatanii deemu muka kan jedhu dubbisne jechuudha. Muka ciru hundumaa ciru waan kana hundumaa yeroo ciranii hundumaa balleessanii rakkoon illee naannoo sanatti akka jiraatu kan godhanii aadaa akkasii qabu jechuudha. Oromoon garuu yeroo qotullee bakka qotu sanaa waggaa 3 waggaa 2 fi akka inni bajjaa'u akka muki biqilu baala biqilu qabaachuudha. Seenaa isaa keessa durii sana keessatti egaa addaddummaan wanni kana eessaa dhufe aadaan kun isa jettu kuni muka ciruun kuni aadaanuma jaraati. Kun immoo deemee maalitti fidaa kunoo gaasa amma giloobaal rakkoo kilaayimeetii rakkoo ummati beela'uu rakkoo ummati bokkaatiin waan akkasiitiin dhumaa jiru kanatti waan geessaa jiru wajji wal qabataa jechuumaa fi eeganii mee garuma mata duree keenyatti gaggabaabseen waa achirra ka'aa jirtaa wanni godhaa mootummaan madaqoo fi nafxanyaa Oromoo irratti sanyii duguuggaa raawwachuun qabsoo Oromoo dhabamsiisuu hin danda'u. Maaliif hin danda'amu? Yoo hin danda'amu ta'e maaliif hin danda'amu? Amma gara egaa maaliif kana muuxannoon isin jira uummanni tokko maal jedhe si'a tokko beektaa sirba tokkotu sirbame viidiyoo baay'ee kan sareen illee hinni wanni taati kan jedhu waan akkasii jira. So yootti hammaate jireenyi sareen illee isa ishee akka kana hammeessu sana ofirraa ciniinti kan jedhutu jira. Kan Oromoo immoo gaa kana gadi hin ta'u. Mee kanarratti qabsoo Oromoo dhabamsiisuu hin dandeessidha. Kanuma irratti mee kanarratti haasofnee xumuranna. Ela yeroo hundumaa warri diktaatoroota yookiin immoo sammuyyaa kompleksitii yookiin wal dhibdee adda addaa sammuu isaanii keessaa qaban kuni yeroo hundumaa absolute powerii waan qabutti fakkaatan. Yeroo hundumaa poweriin isaan harkaa qaban suni absoluteidha. So akka isaan itti waa godhanii wanna hundumaa nutu to'ata nutu control godha. Wanni tokkollee nu jalaa ba'uu hin danda'u, nu harkaa ba'uu hin danda'u. Meeshaan qawween nu harka jira, maallaqni nu harka jira, wanni hundumtuu nu harka jira waan ta'eef bara kana immoo jaarraa dijitaalii kanas to'annee jira waan ta'eef so yeroo barbaannee fi sustain gochuu hin dandeenyadha ni yaadan. Kuni meentaalituma sammuyyaa warra diktaatoroonni kun hedduun isaanii kompleksitii qabu. Kompleksitii baay'ee qabu. Tokko inferiority kompleksitii qabu yookiin superiority kompleksitii qabu. Identity kompleksitii qabu.
waan baay'eedha kompleksitiin isaan keessatti jiru saayikoo rakkoo qabu yeroo hundumaa kun hundumtuu walitti dabalamee namummaa isaan qabaatan san irratti dhiibbaa qabaata namummaan isaanii sun immoo gochaa isaaniitiin mul'ata jechaadha. Akkuma argitan addunyaa kana keessatti yeroo dhiyoo kanallee kan nuti argine hanga dhumarratti akka hantuuta boolla keessa harkisanitti gaadaafini ni injifannedha. So namoota baay'eedha sochii Arab Spring sana keessatti wanni argaa turre ergasiis kanneen argaa jirruu fi itti argine diktaatoroonni yeroo hundumaa ulaan xiqqoon mo'amuu keenya jira jedhanii amanuu hin danda'an. Kun immoo surrounding kan isaan marsee jiru namootuma isaan fakkaatanii fi namoota maal jennaan lawyer dogs yookiin immoo saroota isaan jalaa dutan malee top dogs fi lawyer dogs jira yeroo hundumaa top dogin amma abiyyi top dogidha. Isa jala kan jiran lawyer dogsin kun maalinni dutuu qofa isumaaf dutanii malee check and balance akka inni of godhuun barbaadan jechaadha. Sababaan isaa yoo sana godhanii kriitik ta'uu waan dhaban qaban jechaadha. So kanaaf dantaan isaanii kan guutamuu fi danda'u yoo inni huuf godhe isaanii kan jedhan jechaadha. Kanaaf so amma gaafin jiru qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsuu danda'u yookiin balleessuu danda'u injifannoo uummata Oromoo takaaluu danda'u gaafii jedhudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo otoo hin dhabama ta'e bara reefu rimaa san dhabama ture. Bara reefu rimaa reefu ulfaa'ee reefu kichuu saniitti fakkeenya fi otoo waanti qabsoo bilisummaa Oromoodhaa gaafa qarayyoo namoota hangafoota waldaa Maccaa Tuulamaa gaggeessan sana asiif achitti hidhanii kaan sun miidhan ajjeesanii kaan mana hidhaa keessatti ajjeesanii maallaqaan bitanii kaan ragaa irratti baadhanii yeroo tokkotti dhabamsiisina waan Oromoo kana gaafsan dhabama ture qabsoon bilisummaa Oromoo hin dhabamne itti ulate daraaree dhiigni isaanii kumaatama biqilche na baqaalaniyyuu dhiigni gootota Oromoo yeroo hundumaa gootota baay'ee dhalcha malee gootota hin dhabamsiisu iyyuu. Garuu kana hin hubanne isaan akkan argutti gaafti silaa qabsoon bilisummaa Oromoo dhabamu gaafa hooggantoota qaqqaalii akkasiisan adda bilisummaa Oromoo unfortunate namni sun hundi bakka tokkotti amnaaf manaa ba'anii shinniggatti wareegaman gaafa san qabsoon bilisummaa Oromoo dhabama ture. Sababaan isaa namoonni suni namoota furtuudha qabsoo keessatti namoota furtuu ta'an namoota waan egeree fi darbeef waan hunda akka riqichaatti fidanii deeman turanii namoonni suni wareegamuun qabsoo bilisummaa Oromoo itti onnachiise onnee nama kaanitti horee warra hafanitti jaallan achi turan ijoollee turanii qeerroo turanitti onnee horeeti daranuu isaan jajjabeesse jechaadha. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo hin banne gaafa sanis jechaadha. Gaafa fakkeenya fi egaa seenaa adda addaatu kaafamaa waa'ee ajjeefamuu jaalbaaroo tumsaa fi jaalbadhoo dachaas whatsoever namoonni kun namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa qabaatanii gaafa isaan ajjeefaman silaa namni kaane bakka dhabame kan jedhu yaada ture hin dhabamne gaafa adda bilisummaa Oromoo fi jaarraa abbaa gadaa gargar ba'anii ilmaan Oromoo meeqa wal fixan sanas hin dhabamadhanii kan dhiichisaa turan ililchaa turaniiru elelleen ba'aa turan jecha hin dhabamne qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti siyaasa miti kan jiru dhugaa jira. Dhugaan tun hin qaqallatti hin rakkatti akka malee rakkatti dhugaa tana ka duuba dhaabbatu namni xiqqaadha waan ta'eef hin sodaata waan ta'eef kijibatu akka malee dambooba akka malee bareedee mul'ata kijibni kuni dhugaan tun hin mul'attu baay'ee garuu hin cittu. Dhuma irratti guyyaa tokko ishumatu damboobee mul'ata jechaadha sobnis dolollo seente. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanni hin godhamne hin jiru bara 1991 mootummaa ce'umsaa keessa adda bilisummaa Oromoo gaafa ari'an so we finished jedhanii fitneerra kana booddee jedhanii waraanni bilisummaa Oromoo guutuutti hin jiru omtuu kana booddee jedhanii sanarra darbee namoonni gaafas qabsoo bilisummaa Oromoo hooggan jedhanii 2014 gara Awurooppaa kana dhufeenii waan dhaga'e keessaa nama qabsoo bilisummaa Oromoo kana hoogganaa ture jedhamutu warra adii kanaanii qabsoon bilisummaa Oromoo sirna yaadig compete godhu yookiin immoo rakkisu rakkoo itti ta'ee akka tireetitti ilaalan hin jiru jedhanii ibsan jechaadha. Keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin wanni sochoos biyya sana keessa tokkollee hin jiru jedhanii
an hedduun shook ta'ee gaafan sana dhaga'u. So garuu waggaa lamallee otoo hin guutiin qeerroon bilisummaa Oromoo akka galaana ta'ee biyya sanii weerare jecha. So kanaaf Abiyyis ta'ee fakkaattonni isaa keessattuu madaqoonni saba isaanii caalaa aangoo jaalatan yookiin immoo saba biraatti maachanii ani illee ilaalcha amma saba biraa ofitti qaban jedhan kana baay'ee dhiiseen jira. Sababaan isaa namni kun fira biraan qabu fira isaa aangoo qofa aangoo isaa jiraachisuuf immoo abbaa barbaadee hun ajjeesa abbaa barbaadee hun dhaha. Fira eenyutu natti fakkaatu fira gurmuu isa jala hiriiranii fi isa wajjin harka dhaananii yoo ta'e malee kanas ta'ee sana abbaa barbaadeefis harkaa dhaanu teessoo isaatiifis harkaa dhaanu nikularii isaa fayyadamu fanjii isaa fayyadamu waan barbaadaa fayyadamu wanni tokko wanni ifatti diina keenyattis firatti simuu dandeenyu qabsoon bilisummaa Oromoo manii ga'uu waanuma dholamne. Ulfi tokko inuma guyyaa eeggata malee inuma dhalata. Kanaaf bilisummaan Oromoo har'a immoo akka duriitii miti qacalee miti har'a goobee agartanii akka gaariitti qeerromee dargaggoomee morma impaayaratti hudhee jira. Kanaaf guyyaan ishii micciirachi darbatu dhiyoodha. So waan abdii nama kutachiisu miti wareegamni akka malee ulfaatan kaffalamaa jira. Wareegama hadhaa kaffalamaa jira bakka iyyuutu garuu wareegama kanaan bilisummaan kan dhufu. Bilisummaan tolaan jiru gaa. Bilisummaan tolaan jiru addunyaa kana keessatti warri tolaan bilisummaa argate biyyi tolaan hin argamtu. Kanaaf wanni guddaan Oromoon bakka jirutti walitti dhufee egereen keenya dhiyaachaa jira. Egeree keenya akkamitti miidhagfannaa waliin jechuun akkaan barbaachiftuudha kan jedhudha. Baay'ee hedduu galatoomii waan tokkoon irraanfadhee isarra kaa'anitu asumaan wanni ta'a. Jalqaba baay'ee galatoomii dhumarratti egaa kana booda saamarii nan godhaa. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo guutuu Awurooppaa keessa jirtan hundaaf. Korri gamtaa miseensota ABO Awurooppaa fi UK akkasumas mariin hawaasa Oromoo kan waarii aadaa Oromootiin dabalame kan bara 2024 biyya Suudiin magaalaa Stockholm keessatti bifa addaan qophaa'aa jira. Eeyyeen addi bilisummaa Oromoo gaachanaa fi kallacha bilisummaa Oromooti. Har'as adda keenya rasaasaaf laanna malee kaayyoo qabsaa'onni Oromoo itti wareegaman gannee PPT harka hin laannu akkuma jedhetti cichoominaan haala danqaa hamtuu keessatti qabsoo geggeessaa kan jiruu fi bara dachii fi qilleensi illee ololaan qabsoo keenya cabsee Oromoo harka qullaatti hambisuuf aggaametti eenyu hiikkataa eenyu hiikkachiisaa jechuun gootummaa fi haqaan saba isaaf amantummaa kan mul'ise addi bilisummaa Oromoo ilma hangafaa fi ilma gudeedaa ta'uusaa wareegamaa fi kutannoon mul'isu itti fufee jira. Eeyyeen kutannoo beekumsa siyaasaa mootummaa qabu osoo hin sharafin addi bilisummaa Oromoo gatii qaalii kaffalaa waraanni bilisummaa Oromoo dirree irratti gatii qaalii kaffalaa fi injifannoo culuqaa galmeessaa qabsoon Oromoo bifa damboobaa ta'een itti fufee jira. Qabsoon keenyas bilisummaan goolabamuuf jala bultiitti jira. Gatiin bilisummaaf bahu haa guddatu malee fuulduraafis wareegamni ulfaataan bahuuf jiraatullee dhugaan Oromoo ol ba'ee mul'achuun itti fufee jira. Diinni Oromoos akka salphaatti kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun dhaloota burjaajessee jaamsuuf ijibbaata gochaa jiraatanillee akka barbaadanitti hin milkoofne. ABO'n safartuu sabboonummaati. Qabsoon keenya roga hundaan haga bilisummaan Oromoo dhugoome sabni keenya hiree isaa murteeffatutti itti fufa. Kanaaf miseensonnii fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo Awurooppaa fi UK gaafa Juulaay 20 bara 2024 magaalaa Stockholm biyya Siwiidinitti marii guddaa fi waarii aadaa Oromoo ittiin dabalame geggeessuuf koreen qopheessituu kurfii jabaatti jirti. Yaada wal jijjiiruu waa'ee egeree uummata keenyaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti jabinnii fi laafinni akka jaarmiyaa fi akka hawaasaatti qabnu maal jennee mari'achuuf qaroominni haala adda addaa dheengaddi kalees boruu fi egeree qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata keenya biyyaa kutannoon qabsootti jiruuf gumaacha akkamiitu hawaasa Oromoo addunyaa irratti faca'ee jira irraa eegama kan jedhuu fi qophiilee hawwatoo barsiisoo fi bohaarsotaan
galgala aadaa Oromoo irratti ni dhiyaatama. Daa'imman gammadanii taphachuuf akkasumas dargaggoota haga maanguddoota irratti argamuun waliin qophii kana haa miidhagsinu jenna. Mari'ataan gowwaa hin qabu jedha Oromoon. Haa mari'annu akka sabaatti biyya tokkoo fi hiree tokko qabna. Kottaa waliin kora gamtaa miseensota ABO Awurooppaa fi UK irratti wal arginee waliin haa dabarsinu jechuun waamicha kabajaa yeroo isiniif dhiyeessinu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Bakki qophii Aristaa Folkeet haasii baanee hanga Lilij Holmeen deemuun sana booddee jijjiirraatti barbaanaan gara Siklaa Udee qabachuun bakka Viilaa Torg jedhamutti irraa buutu. Guyyaan Saturday or Lordaa 20/7 sa'a 14 hanga sa'a 2 PM akka Stoolkoomitti. Hirmaannaa keessaniif galanni keessan bilisummaa saba Oromoo haa ta'u jenna. Injifannoo uummata Oromoof koree qopheessituu kora gamtaa miseensota ABO Awurooppaa fi UK. Mul'isaa bilisummaa qaba jecha Oromoo taasii qofa. Jecha Oromoo taasii qofa. Egaa kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaa mata duree har'aa yakka sarbuma biinsa mirga namummaa fi duguuggaa sanyii giddugaleessa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee marii maatii miidiyaa dhadhachoo Oromoo chaanaalii Booranaa Bareentuu kan ta'e Caalaa Haayiluu wajjin akkasumas immoo qondaala dhaabaa nama ta'ee fi yeroo dheeraa fi ijoollummaa jalqabee egaa qabsoo kana keessatti ejjennoo xaliilaa qabaatee saba isaa barsiisuu nama danda'u. Isa kana qabadhee dhiyaadhee irratti marii goonee irraati wanta ta'e barumsa argattu jedheen abdadhaa. Egaa akkuma immoo kan jennu kanas egaa gara hojiitti jijjiiruu fi ilmaan Oromoo Awurooppaa keessa jirtanii naannoo kana jirtanii yeroo amma keessa jiru kun yeroo baay'ee murteessaa wanta ta'ee fi qophii amma baatii dhufu kana keessa gaafa 20 irratti argamtanii qooda keessanii yaada keessanii akka gumaachitanii asumaan kabajaan irra deebinee isin affeerraa gaafa sanatti illee har'a ibsa yeroo taanutti isin baafnaa bahee jira hiriirillee mormiillee hin ta'a magaalaa Stookholm keessatti kanallee saba keessaniif sagalee ta'a ummata akka ittiin ajjeefamaa jiru akka bineensaatti wanni ta'aa jiru calmee yeroo teenye ilaallee boonyu miti yookaan gaddinu miti argine yeroo yakka akkasii kana addunyaatti saaxilulee ta'utu irra jira. Kanaatii fi akka gaafa sana argamtanii hiriirrattis argamtanii akka mariirrattis argamtan asumaan isin affeerraa jechuudha. Caalaa dhumarratti waa jedhii jechuma tokkoon kana booda sagantaa kanas muratti raawwanna. Waa lama wanni amma isin jettan irra deebuu barbaada tokko kora miseensota kutaalee godina Awurooppaa kan bara 2024 Juulaayii yookiin immoo adoolessa 2024 qophaa'a. Kanaaf guyyaa kana namuu irratti akka argamu barbaanna keessumaa immoo guyyuma sana ganama sa'aatii 10 hamma sa'aatii 13 walakkaatti hiriira mormii qabna. Hiriira egaa uummanni keenya har'a golee Oromiyaa guutuu keessa miidhamamtuu keessa akka jiru namatti himuun hin barbaachisu. Daa'imatti yoo ta'e malee ilma Oromoo keessumaa lubbuudhaan jiru ka addunyaa kanarra jiru ka fayyaa qabu kan miidiyaa hawaasaati miidiyaa idilee kana argurraa waan itti himnu hin qabnu jechaadha waan Oromoon keessa jiru. Godinaalee Oromiyaa guutuu godina amma irraa haasofne qofa miti kaaba kibbatti bahaa lixatti bakka hundattuu uummanni keenya haala hamtuu keessa jira. Haala hamtuu haala seenaa keessatti waan taa'ee hin beekne tarii egaa lafa barii jala dukkanni nammaata akka jedhan sanii dukkanichi kan hammaatee fi yeroo bilisummaatu dhiyaachaa jira fakkaata. Bilisummaa kana garuu akkanumatti dhufu qaamni tokko fareegee inni kaan callisee harka maratee taa'een ta'u.
Kanaaf dirqama nurraa ba'uu qabnu akka baanu koottatii sagalee uummata keenya taana jennaa. Egaa kanuma dhumarratti garuu walaloo jaalli tokko miseensi waraana bilisummaa Oromoo nu erge tokko osumaan yoo dhageessifne gaariitti fakkaata jaalayyan. Ayyaa ta'u jedhi gaa yeroo. Beenu kai gargar baanaan tiru koo qabbanaa'ee jiruun koo beekeenatti maal wayyaan koo ta'e allayyaa beenu kai kan koo jiruun gubannaa kee gubamoo qabbanaa duutee haftuu sammanaa nagaatti kaa wallabnaa beenu kai dallantuu dukkana barii qolfituu urjii galgalaa safartuu madaallii dhiiraa goota onneen sibiilaa buhaarsaa gaafa tolaa onnachiisaa gaaf lolaa goota seenaan dheeraa mancaasaa gabaaf shiraa bu'aa bayii qabsoodhaa fi qileef gaara baatee wanjoo sabarraa buusuuf waan dandeettu goote garuu maaf jarjartee nu biraa godaante egeree saba keenyaa kan waliin karoorsine sila hin dagatte moo dirqama fardiittu dhufee cal jetteetiin deemte hin callisin maaloo natti waan isaa garaa kootu na gubata akkamii akkisaa dirqamaaf deemte jedhee dhuftaaf si'ee gaaree moo nu biraa kufte jedhee sammuu koo amansiisaree jedhee hiriyoottan kee abdii itti horuu abjuudha malee jaalladdoon hin kufne gamoo beesti hin jira jedhee hiriyoottan kee abdii itti horaa abjuudha malee jaalladdoon hin kufne gamoo beesti hin jira qoqqoflaa qalbiin guutuu goota onneen guddaa maaf nu dhiistee deemte nutti uwwistee gadda maal jettaree jaalladhoo taakiyaa koo qaalii siyaadeera maaloo yaada keetiin miidhameera mee ol jedhii na laali taphaa fi kolfa kee namni beeku kamuu sabmuun tole jettee wareegamuu keen himu abboo waaqaan si qabe mukkicha eessa imalte akkuma jaal abbaa lafaa gara deemte na dhokfatte moo jaal bilisee tiitoo fi jaal abbaa caqasaatu gara ofiisi haamate akkuma jaal ulluuqaa fi akkuma jaal ejarsoo deebinee waliin garuu atti maalaaf taatisoo akkuma jaalluun gasaffaa deebinee waliin garuu ree akkuma jaal quushaa milluutti wal dhabnaaree akkuma jaal daaressaa akkuma jaal aboo akkuma jaal lolaa nageessaa akkuma jaal birmataa akka dhiiban daannisaa akkuma jaal urjii atis wareegamteertaa dhiiga keetiin saaqxee daandii silaaftuu maal goona ilmi namaa erga dhalate ni du'a waan gaarii hojjetanii dhalootaaf yoo ka'an bu'aa biyyaaf jedhanii kufuun sabaaf jedhanii kufuun hin jedhamtu du'a otoon sharafin irbuu sabaaf seente dirqama qabsoo hundaa gahumsaan raawwattee oromoodhaaf jettee oromiyaadhaaf jettee ofii biyyoo taate maal goona ree nagaatti maal goona ree nagaatti kaa jaala koo jaalladdoo mokkichaa dhiigni kee jigeen hafu beenzila nuuf ta'ee nu ceesisa riqicha qaroo qixxeen qabne ati nuuf miliyoona si tokkofe malee seenaan kee ni jira yoomillee nu faana hojiin kee hundumtuu hundatu garaadha deemsi kee hoggayyuu dhalootaaf galaadha dukkana ibsita sabab dungoo taatee daandii kee irra hiriira dhaloonni ati oomishte ijaarratteerta ati gamoo yoomuu dulloomne onnee sabaa keessatti bara baraan jiraatta seenaan kee galmeeffamee maqaan kee taa'eera tarree gootaa gidduutti tarree jaal buusoo fi jaal magarsaa gidduutti tarree jaal nadhii fi jaal diitomaa gidduutti tarree jaal laggasaa wagii gidduutti gootummaan ati qabdu fira keetii miti diinuu bahee ragaa kanaafuu wareegama kee guddatti baatee iyya walisiisee sirratti gadoodee bahee si daawwatakaa hundumaafuu nagaatti sin jaaladha jaalladdoo yoomuu sin dagadhu
seenaan si haa yaadatu nagaan boqadhu Omani dakiyaa koo jaaladoo gurra lootii dhaddoo hayyuu mootii dalagdee seenaa jabduu dhaddoo seenaa yabbuu nutti dhiiftee deemte seenaan nurraan tarre nagaatti gamoo beeste nagaatti bokkichaa koo yaa dugda walitti galle garuu waan naa gootu ergaan tokkoon qaba naaf geessi hadaraa nagaatti itti nuu himi nagaa itti nuu geessi jallan fanni maraa daandii irraa deemtan daandii isin irra deemtan kan isin irraa kuftan dhiigaaf lafee keessan xuree isin baaftan arras hin banne jedhiin daranuu babal'atee ibiddi isin qabsiiftan laboobee gabbate sanyiin isin facaastan biqiltee daraareera oromiyaa hunda keessaa waboon diina raasaara kaayoon irraa kuftan karaatti hin hafne falmarra jira dhaloonni maqaa keessan hin nyaanne jedhi itti nuuf himi goolabbiif dhiyaanne maaf turtan jettanii hin komatinaa jedhiin waaqoo fi taaddasaan jaalbaroo tumsaatiin ilamoof mul'isiin ranaa qaxaleef jaarraa abbaa gadaatiin hambisaa soolee fi jaalkulanii baruutiin jaarroomaaf moohiidhaan jaalkamaan heebbootiin hin fatinaa jedhii itti nuu himi maaloo adda baasi sirriitti deebinee waliin garru atilleen nagaatti ba'aa kan kee fuuneerra deemsi kenna duratti bishakkiin jaalakoo galfata kee hin nyaannu nus biyyoota malee kaayoo keerraa maqnu ati ilma kaayooti dhugaadhaaf amanamtee dirbuu osoo sharafin biyya keef wareegamte maal goonaree hundaafuu jaalakoo ati naaf boqadhu jaalladdoo ilma sharee jannata argadhu hundaafuu jaalakoo taakiyaa koo qaalii ati nuuf boqadhu jaalladdoo ilma sharee gamoo beesti mokkicha nagayaan ni boqadhu jannata ol aanaa keessanaa boqadhu qabsaayaan ni kufa qabsoon itti fufa injifannoon dhiigaan dhufa yaadannoo jaala keenya qaalii jaalladdoo shareetiif naaf haa ta'u. Hedduu galata argatu jaalleen kana nu ergee egaa dhugaadha kunii qabsaan hin kufaa qabsoon itti fufaa jenna seenaa namarraa kaanee kaayyoon jaallan akkas qaqqaalii waggaa 50 ol dachee Oromiyaa keessatti gammoojjii Oromiyaa keessatti irbaata allaattii ta'anii illee jiru baay'eenii isaan kunii akka hin sharafamne ilmaan amma jiru yeroo hundaatti fufuudha. Kanammoo abdii qabnaa ijoolleen wallaaltuun har'aa qawwee mukarraa hojjettee alaabaa isaanii ol qabdee yeroo isheen baatu yeroo laallu akka qabsoon Oromoo akkumattis jette caalaa dugda duuba akka hin deebine amma galma ga'utti gaafa qabsoon Oromoo galma ga'u immoo uummata gaanfa Afrikaa diinota inni akka keenyaa dabalatee nagaaf tasgabbiin akka jiraatan illee akka isaan illee ta'a amma kan saba kana rakkisaa jiru diina inni akka keessa garee ta'e akkasumas immoo madaqoo garaa duwwaadhaan jiraatantu saba kana akka itti raarsaa jira. Sabi kun hubatee kanarraati obbaraaruun baay'ee barbaachisaa jennaa kanarratti atillee isumamee walaloo kanarratti waa jedhee nan fixa. Ofirraa kaasi wanni ammuutii godhe. Yaa egaa jaalli walaloo kana barreesse miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphachaa ture. Booddee gaafa Haacaaluun ajjeefamee gara dirree lolaatti makamee har'aa qabsoo jabaatti jira. Jaallan isaa wajjini. Zoonii kibba bahaa keessatti warra diina kokkee qabaa jiran keessa nama tokko jechaadha. Egaa walaloon isaa dhaamsa guddaadha. Waan kaleessa fi waan har'aaf waan boruu wal qunnamsiisa. Galatoomu galanni kee bilisummaadha ennaan egaa. Ati hedduu galatamu caalaa utuu yeroo inni qabdu halkanii guyyaa utuu sardamtuu har'a asitti argamtee yaada kee saba keenyaaf qooduutii fi gaattuma fufnaa egaa
har'aa fi sagantaa keenya asirratti raawwannaa yeroo gabaabaatti sitti deebi'a amma proomisiin godha yookaanis immoo waadaan seena. Oduutti si intro